Maashaallah har'allee akkuma isin argitan kana soofaa haalaan bareedaa ta'e kan akka majlisaatti bareeduu fi akkasuma algaa meetira 1.80 akkasuma daanteebilii jechuudha. Teebilii zuriyaa nyaata abbaa nama jaha qabatu qabadhee isin dhufee jira. Akkuma isin argitan kana soofaan kun jechuudha teebiliillee jidduu qaba. Baay'ee bareeda jechuudha. Soofaan kun soofaa hedduu kwalitii fi maashaallah soofaa ajaa'ibaa ta'e jechuudha. Akkasuma daanteebilii yookaan ammoo teebilii zuriyaa nyaata sunillee kan nama jahateessisuudha. Viidiyootti hanga xumuraa kana yoo ilaaltani isallee ni argattu jechuudha. Akkasuma algaa meetira 1.80 mallee algaa laamneetii irraa dalagameedha. Algaa hedduu bareeduudha garuu fedhiin nama hundaayyuu garaagara. Wanta geexiin irratti baay'atu jaalachuu danda'a namni tokko akkuma argitan kana soofaan kun akkaataan inni itti bareedu maashaallaadha. Istaayilii majlisaa fakkaata jechuudha. Soofaan kun yoo xiqqaate nama 11 ol teessisa jechuudha. Akkuma argitan kana maashaallaa hedduu bareedaa ka ta'ee fi kwalitii ka ta'e namoonni hajamtanii namoonni jaalatanii namoonni barbaadanii keessaa na dubbisuun irraanfatinaa isiniin jedha. Viidiyoo kee kana hanga xumuraatti saabskiraayib laayik sheer godhaa ilaala. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Shamarra fuunee jaalatamtootaa fi kabajamtoota hordoftoota zulaamaa shoo jirra jirtu bakka jirtanitti nagaaf kabajaan kenna ka'uutne qulqulluu ramadde isin biraa jiraatu jecha akkuma isin argitan kanatti maashaallah soofaa haalaan bareedaa ta'ee fi kwalitii ta'e kana qabadhee isin dhufee jira jechuudha. Soofaan kun akkuma isinitti himee nama 11 ol teessisa jedhee isinitti himee jira jechuudha. Soofaa baay'ee bareedaa ta'ee fi soofaa ajaa'ibaa jechuudha. Teebiliin isaa jidduu kunillee jechuudha. Filannoo abbaa saniitiin yookaan akkaataa abbaan sun fedhetti dalagama jechuudha. Warroonni meeshaa keessan jechuu barbaadan koottati gara keessaatiin dubbisaa isiniin jedha. Yeroo hundayyuu meeshaa oriijinaalii fi meeshaa kwalitii dalagna. Gara hojii keenyatti yoo deebine immoo soofaan keenya kun akkuma isin argitanii gubbaa irratti qirtsii akkanaa qaba jechuudha. Qirtsii muraa kana qaba jechuudha. Akkuma isin argitan kana maashaallah qirtsiin isaa yookaan diizaayiniin isaa baay'ee bareedaa fi hedduu kan namatti tolu jechuudha. Karariin isaa kararii qoshoshoka kararii xuraayoo osoo hin taane kararii baay'ee bareeduudha jechuudha. Akkasuma kan algaa fakkaatu kan illee of biraa qaba jechuudha. Isa kana wajjin kan nama 11 ol teessisu jechaadha. Akkuma isin argitan kana namoonni meeshaa kana jaalatanii isinitti tolee barbaadan keessaan dubbisaa isin jedha. Akkasuma xinnikkaariin isaa yookaan ammoo kwalitiin isaa akkuma isin argitan kana maashaallah baay'ee bareedaa akka ta'e wanti sun beekuu qabdanii soofaan kun jechuudha. Boondiidha jechuudha. Keessi isaa boondiidha jechuudha. Boondiidirraa kan hojjetame jechuudha. Akkuma isin argitan kana maashaallah soofaa baay'ee bareedaa ta'ee fi soofaa kwalitii ta'e kana namoonni hajamtanii namoonni jaalatanii namoonni barbaadan keessaa yoo na dubbistanii ni argattan isiniin jedha. Zulaatii san biratti argattu isiniin jedha. Kana qofa osoo hin taane meeshaalee akkana fakkaatu kan nama hedduullee of biraa qabna jechuudha. Kan nama hedduu meeshaa akkanatti bahillee of biraa qabna jechuudha. Garuu viidiyoo itti aanu irratti inshallah qabadhee isin dhufe jechuudha. Yeroo hunda viidiyoo nama hunda waraabuu hin dandeenyu tara jechuudha. Fakkeenyaaf kan nama biraa waraabne bor kan nama biraati. Karariin isaa kinu akkana fakkaata jechuudha. Kararii baay'ee bareedu. Barruun gurraachi kun carqeedha jechuudha. Akkasuma bifti israasiin kun ammoo leezariidha jechuudha. Leezarii hedduu kwalitii ta'ee fi carqiin ammoo carqii ajaa'iba carqii akkamaan jaaladha jechuudha. Warroonni zulaaf carqii filannoo isaa irraa hin beeknu nuti himettanii warroonni soofaa ajajattan filannoon kiyya isa kana jechuudha. Soofaa illee ajajannaa filannoon kiyya isa kana jechuudha. Soofaa kana baay'ee jaaladha. Maaliif jennaan istaayiliin isaa istaayilii majlisa fakkaata. Akkasuma koornarii yookaan zaawiyaa qaba jechuudha. Akka majlisaatitti baay'ee bareeda jechuudha. Baay'ee jaaladha. Warroonni soofaa majlisa hin jaalanne isa kana isiniif ta'a isa kana ajajadha isiniin jedha. Gara teebilii isaatti yoo deebine immoo teebiliin isaa jechuudha. Xinnikkaariin isaa waan ajaa'ibaati jechuudha. Xinnikkaarii maashaallah xinnikkaaree sirriitti qaba jechuudha. Akkuma argitan kana hedduu xinnikkaarii qaba jechuudha. Akkuma isin argitan kinootii hedduu bareeda gubbaan isaallee akkana jira. Akkasuma jallisaa yookiin ammoo dalgisaa ammoo kararii soofaatii wal maachi wal godha. Baay'ee bareeda jechuudha. Namoonni jaalatanii namoonni isinitti tole ajajadhaa isiniin jedha. Gatiin majlisaa jechuudha. Guutuun isaa jechuudha. Guutuun isaa kun akkuma jirutti 100 fi 500 bichaa jechuudha. Guutuun isaa soofaan kun guutuun isaa 100 fi 500 qofa. Itaansee teebilii nama isinitti mul'isaa jiru kun ammoo gatiin isaa meeqa seetanii birrii 15,000 qofa. Gatiin teebilii kana birrii 15,000. Gatiin majlisii soofaa kana guutuun isaa kan nama 11 ol teessisu 100 fi 500
5,000 qofa 5,000 jecha isin yaagalu gatiin isaa baay'ee rakkasa kana maaliif jetta hoo jettanii gatiin kumni dhibbaa birrii xiqqishuu seetamoo maaliif akkas jettan namni jedhu hin dhabamu sababnan jedhee fi keessi isaa boondiidha akkasuma nama 11 ol teessisa majlisa osoo ta'e majlisni meetiriin 10 birrii meeqa akka ta'u isinillee hin beektanii baay'ee widdiidha jechuudha. Lafarra ol dheerinni isaallee baay'ee namatti tola akkana fakkaata jechuudha keessi isaallee boondiidha kwaalitiidha waan ta'eef kan nama 11 ol teessisu waan ta'eef gatiin isaa akka meeshaatiif rakasa jechuu barbaade tolumaan galatti na hubattan jedhe yaada warroonni meeshaa kana jechuu barbaadanii keessan na dubbisaa isiniin jedha soofaan keenya akkana fakkaata ittaansee gara daanteebilii yookaan teebilii zuuraa nyaata isin geessaara inni kun bootan isaa mijataa miti akkuma san argitan kana bootan nu viidiyootti waraabnu teebiliin kun xaawulaa isaa jidduu keessaa kana qabatee teebilii guddaa kana jechuudha isa kana qabatee akkasuma ammallee kan amma irra taa'aa jiru kanneen isa kana fireejoo haa qabatee namoonni barbaadan namoonni jaalatan jechuudha isa kana dabalatee gatiin isaa birrii 57 qofa jechuudha gatiin isaa kan irra taa'an 6 qabatee akkasuma teebilii guddaa kana jechuudha teebiliin baay'ee guddaadha isin argartanii akkasuma diizaayinii isaa yookaan istaayilii isaallee hedduu namatti toluu fi maashaallah baay'ee bareedaa kaata jechuudha jalli isaa kinoo akkana fakkaata kan teebilii guddichaa jechuudha kan teebilii jalli isaa akkana fakkaata akkasuma wombariillee wombarii 6 jechuudha gama ne kataa'u garanaan lama garasiin tokko jechuu garanaan lama namoonni jaalatanii namoonni hajamtanii namoonni barbaadanii kootatii hojjechiifadhaa isiniin jedha baay'ee bareeda jechuudha namoonni hedduun kagatii qannasu jedhana gaafataa turtanii kinootii isiniin jedha 57 rakasa jechuun keessan hin oolu birrii yeroo ammaa jechuudha yoo lakkoofsatti guddoodha garuu gara hojiitti yoo deebisne xiqqoodha akkana fakkaata jechuudha teebiliin kun teessoon kun akkana fakkaata akkasin argitan kana jira jechuudha istaayiliin isaa yookaan diizaayiniin isaa guutuun kinooti akkasinii galuuf jecha addaan baasee tokkoon isinitti mul'isa irra dibadii baasinitti agarsiisu maaliif jennaan wanti kamuu isinii galuu qaba akkasuma teebiliin jidduu keessaallee kinooti akkuma isinii mul'isee gad jedhe isinii mul'ise san jira jechuudha gatiin isaa 57 isiniin jedhee jira. Ittaansee algaadha algaan kun garaa isaa keessaa sibiila qaba sibiila jechuun isin galaamni sibiila chuppudiin irra kaayamu san jechuudha sibiila chuppudiin irra kaayamu san of keessaa qaba akkasuma deebi'ee chuppudii gubbarraa qaba namoonni barbaadanii namoonni jaalatanii namoonni hajamtanii koottaa isiniin jedhe waa hunda ofirraa qaba jechuudha algaan kun akkuma san argartan kana meetiriin isaa meetira 1.80 algaa guddaa baay'ee guddaa ta'e jechuudha komodiinoon isaallee akkana fakkaata karariin isaa namatti hin tolu garuuyyuu filannoo hordoftoota keenya sirriitti hordofna akkasuma xarziin isaa hanga furdatu laala xarziin isaa qofti hanga furdatu laala akkasuma teebiliin jidduu tokko jechuudha komodiinoon jidduu tokko masaabaa lama qaba jechuudha kararii isaa kinoo laalaa isiniyyuu karariin isaa akkam jira hojjettanii kinoo akkana jira waan babbaqaqaan fakkaatu waan dhodhooyaa fakkaata garuu miti dhodhooyaa osoo hin taane istaayilii isaa yookaan ammoo kararii isaati malee yoo harka irra ooftan maal isin jedhu waan cululuqaa waan jiru waan akkasiiti viidiyoo kee kana hojjaalatan saabskiraayib laayik sheer godhaa hanga xumuraatti